Hayyee akkam ooltan nagaa ooltanii nagaa jirtu Oromoo dhalaa manaa sa'aa namaan nagaadhaayi. Nagaa wal gaafachuun aadaa waan ta'eef nagaa waliin jenna. Oromoon kiyya akka nagaa hin qabne ofirrattuun beeka. Nagaa qabaachaa akka hin jirre argaatiniin jirra. Garuu nagaa wal gaafachuun aadaa duudhaa keenya waan ta'eef kanumaafan nagaa isinii hawwee nagaa isin gaafadhee akkam nagaa jirtu lammii koo. Argitanii waanuma nagaa kanarraa yoo kaanu Oromoon nagaa argatee hin beeku. Oromoon nagaadhaan eega keessumaa warri kaabaa kun itti gadi duulan irraa kaasee waggaa 150 nagaan jiraatee hin beeku. Gaaf kaan waraana isaaniitiin waxalamaa, gaaf kaan jecha isaaniitiin waxalamaa beekaa sabaa kaasee haga maatiitti. Gaaf kaan lafa isaatirraa buqqa'uu qe'eesaatirraa buqqisuudhaan waxalama jeeqama keessa jiraataa waggaa 150 jedhamu kana eega jarri nutti gadi duulanii asii jiraate. Kanaaf waggaa 150 saba nagaa dhabe waanuma aadaa ta'eef nagaa wal gaafachaa jirraa jechuudha. Inni kun bara kana immoo ittuu baase, ittuu caale. Tarii amma hookaa dhumuurra jirraa, hookaa dhumaatii rakkoo keenyatirra jirraa laata. Bara Oromoo pirootestii sanaa Oromoon daangadhaa haga daangaatitti wal faana dhaabbatee falmate. Falmii sana keessa mana hidhaa keessa ajajatu nuu darbaa. Qabsaa Obbo Baqqalaa Garbaa faa hoogganoonni kafaa'oo gaaf kaan rifeensa haadadhaa guyyaa kana torban kana gaddaan dabarsa. Oromoon daangadhaa haga daangatti agaaziidhaan ajjeefamaa jira gaafa jedhan. Oromoon addunyaa kana irra faca'ee jiru kun hundumtuu rifeensa isaa haaddateet torban sana gaddaan dabarsa. Uffata gurraacha uffadhaa haati Oromoo abbaan Oromoo gadda hamaarra jiru. Uffata gurraacha uffatanii gaddaa jiru. Oromoonis waliin gadda keessan agarsiisa. Gaafa isaan jedhanii lafti keenya lafee keenya jedhanii qomee gurraacha irratti barreeffama mana murteetti dhiyaatan Oromoon biyya alaa kan addunyaa kana faca'ee jiru kun hundumtuu akkas gochaa ture jechuudha. Kanaaf Oromoon jireenya isaa guutuu kana keessa dabarse waan gabaabaan isinitti himuu barbaadeen. Amma immoo torbanneen lamaan darban kana uffata amma keelloo kana mana hidhaatti illee akka uffata mana hidhaa ta'ullee kan goosise hidhamtoota Oromoo har'a mana hidhaatti dachaan kana kan akka Baqqalaa Garbaa, kan akka Dajanee Xaafaa, kan akka Ulbaanaa Leellisaa warra kanatu uffata gurraacha wal fakkaatu uffatanii lafti keenya lafee keenya kan jedhu uffatanii mana murteetti maa waan dhiyaataniif uffannaan kun dubbii ta'e. Uffannaan kun akkanatti uffatanii
dhaddacha irratti dhiyaatu hin qabanii kan jedhu mormiin kaanani manni hidhaa uffata mana hidhaa uffata wal fakkaataa waan hin qabneef namni waan barbaade uffatee dhufuu danda'a. Kan jedhamurraa kan ka'e mormii waan kaasee fi uffanni har'a Oromoon uffatee ittiin mallattoo mana hidhaa jiraachuusaa hoogganoota isaa wajjin mana hidhaa jiraachuusaa itti agarsiisu kana akka uffata mana hidhaa ta'u murtaa'ee jechuudha. Bifa seeraatiin seera qabataa ta'ee murtaa'ee jechuudha. Isa kanallee mana hidhaa kan uffachiise hidhamtoota Oromootii jechuudha. Inni kun jireenyi uummata Oromootii fi jireenyi saba Oromoo mana hidhaa ta'uusaa agarsiise jechuudha. Mana hidhaa keessatti uffata mana hidhaa hodhisiifate Oromoon. Mana hidhaa keessatti uffata mana hidhaa biyyattiidhaaf Oromoodhaaf biyya sana keessatti kan hidhamu Oromoodha. Oromoon uffata mana hidhaatti hodhisiifatee mana hidhaatti yuunifoormii uummatee jechuudha. Dhala qabaachuun gaariidha. Obbo Baqqalaa Garbaa baga ijoollee akka kanaa godhattee baga ijoollee akka kanaa Waaqayyo sii kennee ijoollee karaa kee hordoftu ijoollee waan ati jettu si jalaa fuutee ummata keetitti dabarsitu qabaatte. Jecha nama afaan kiyyaan asirratti jedhu kana intala obbo Baqqalaa Garbaatu OMN irratti dhiyaate akka kanatti nutti himi. Ani narraa jeffadhe. Maaliifi kuni mataa isaatti biyyattii sana keessatti seenaadha. Akka kanatti immoo ishiin bareessitee miidiyaa irratti ibsuun ishii yeroo kanatti anaaf waan guddaa tokko na agarsiise. Haabadaan Oromoo hidhamnus ajjeefamnus Oromoon hidhamus ajjeefamus qabsoon isaa karma fuula duraatti tarkaanfatte. Boontuu Baqqalaa Garbaa karaa Baqqalaa Garbaatirraa hin maqtu. Boontuun karaa kana qabattee jirti. Dhalli isaanii karaa kana qabatanii jiran. Inni kun kan agarsiisu qabsoon Oromoo guddachaa deemu itti fufuu isaati kan agarsiisu jechuudha. Isa kana har'a Oromoon guutummaan guututti yoo qaamatti uffachuu baate Oromoon laal mootummaa kana keessa taa'ee Abiyyi mataan isaa kanarra Oromoo ajjeesaa jiru kanarra Abiyyi kanarra Jawaari mana hidhaatti naqee hooggantoota Oromoo mana hidhaatti naqee du'a isaanii reenfa isaanii achi eegaa jiru keessi isaa uffata kana akka uffatu sammuun isaa uffata kana akka uffatu shakkii tokko illee hin qabu. Diinni keenya hundi isaanii gadduu fi gammaduu waan gara biraati. Har'a Oromoon uffata gaddaa uffatee har'a Oromoon Jawaar Baqqalaa Garbaa hidhamtoota hoogganoota isaa wajjiniinu Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajjiniinu hidhamee jiraachuu isaa alagaan har'a uffata kana uffatee jira. Har'a yoo Oromoon uffata kana uffatee kana gadi dhaabbatee si waa faana hidhamnee jira jedhu kana diinni keenyallee uffateera uffata kanarra. Isa kanatti boonuu qabna. Kana qabsoo Oromootuu fidi. Isa kana qabsoo Oromootuu fidi. Kana addunyaallee barsiisuu qabna. Kana saba keenya miti uummata biyya sanaatti miti diina keenya warra nu nyaachaa jiru sana qofaadhaa miti addunyaallee barsiisuu qabna jechuudha. Akka kana waan nagaatirraa kaaseetiin sadaamma kanaatitti deeme. Oromootiya har'a hundi keenya hidhaa keessa jira. Qaamaan mana hidhaa keessa hin jirru, sammuudhaan hidhaa keessa jirra, jiruuf jireenya keenya hidhaa keessa jirra. Anatu beeka waanan keessa ooluu fi akkaataan itti oolu. Waanan harka bitaa mirgaatti qabee harka waan tokko harka bitaatti qabee ta'an harka mirgaatiin barbaadaa jira.
Kanaaf hundi keenya hidhaa jirra. Bakka hidhamnee jirrutti baga jiraattan baga lubbuun jiraattanii hidhamtaniitu hoogganoota keessa wajjin hidhamtanii ooltanii kanuma jechuufani waan kana hamma kana kanan dheeresse jechuudha. Isa gara biraatti aansee boru waan nu dhageessisu waaqatuu beeka. Har'aa oolmaa har'aa kanarraa waa jechuu barbaade. Hoogganoonni keenya, gootonni keenya, hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti beelan ufadabanii waan ittiin ufajjeesnu salphina Oromoon keessa jiru kana arguu irra duunee dhabamuu nu wayyaa. Qabsoo Oromoo dhala Oromoo kumaatamaan nyaattee as geesse tana gaafa ifatti baana jennutti dukkana waggaa 150tti nu deebiste kana teenye arguu manna nyaata nu fadabnee du'uu nu wayyaa jedhanii filatanii irra guyyaa 13ffaa isaanii fixanii 14ffaa seenuuf jiran jechuudha. Waan naannoo sanatti deemaa ture ilaalaa ture har'aa. Namoota gaafachuu dhaqan. Abbootiin amantii jiruu jedhanii laata. Abbootii amantii dhaga'ee jira. Abbootii gadaa kana shakka. Hoogganoota bu'uuressitoota qabsoo bilisummaa Oromoo, qabsoo Oromoo warra qabsoo tana bu'uuressan. Warra Oromoo kakaasanii qabsoo kanatti kakaasanii dhaloota irraa kana sadarkaa kanaan ga'an. Warra mana hidhaa nyaata lagatan kana gaafa isaan du'uudha qarqara ga'anitti gaafachuu fi akka isaan nyaata fudhatan dhiibbaa irra gochuudhaaf dhaqaniiru. Kan jedhuni miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarraa arge yaadni na keessa bubbule. Warra kana abbootii keenya kana qabsaa'ota keenya kana duuba isaaniitirraa kaasee yaaduu jalqabe. Har'a bakka tokko hin jiranii hundi isaanuu iddoo adda addaa jiranii ilaalchanillee sarara adda addaarra jiranii har'a garuu gaafa ijoollee isaanii isaan qabsootti bobbaasan salphina Oromoo kana arguu mannaa duunee reeffi keenya mana hidhaa kanaa ba'uu wayyaa jedhanii nyaata lagatan. Gaafachuu dhaqanii gaafa jedhani waan baay'een kanan hiikaa itti dhabe kanan waa itti jechuudhaafillee argitanii yaada tokko yoo sammuutti si dhufe yaada sana of keessatti xiinxaltee taala jiru wajjiniin ulaaltee bakka tokko keessa. Kanaaf kana ta'a kanaaf kana ta'ee dhuguma. Kanaaf kana bakkee kana jira jettee achi keessee bira dabarta. Isa kanan bakkan kaa'uun dhabe. Dhuguma dubbachuufan bakkan kaa'uun dhabe. Itti rakkachaan ture. Amma reef hojii galee sa'aatii walakkaan dura hamma kanatti bakkan hojiitti illee isuma kanan yaadaa ture jechuudha. Wanti guddaan qabsoon isin kaleessa Oromoo fi Oromiyaadhaaf jettanii kaayyoo lafa keessanii miidhama Oromoo hubattanii Oromoo kanatu baasa jettanii murteessitanii gammoojjii Oromiyaa gammoojjii gaanfa Afrikaa keessa itti rakkataa baatan dhaloonni isinirraa fuudhee salphina saba keessanii isin hubattan sana
salphina saba keessanii hubattanii qawwee lafaa kaaftan sana hubatanii ammallee Oromoon salphina immoo sana caalu keessa jira jedhanii dhaloonni keessan dhaloonni isinirraa qabsoo kana dhaale har'a du'aaf ufajjeesuu ofirratti murteessuu isaanii kana baga Waaqayyo isin agarsiisu lubbuun jirtan isiniin jechuun barbaada. Maaliif kaayyoo keessan karoora keessan sanarra deemanii dhufan hoogganoonni har'a mana hidhaatti du'a ofirratti murteessan kuni kaayyoo isin kaleessa xurree isin kaleessa sarartan sanarra dhufaniit har'a bakkee kanatti du'a ofirratti murteessan. Baay'een keessan abbootiin qabsoo keenyaa abbootiin qabsoo keenya kana qabsoo Oromoo dhaloota miidhama irraa fuutanii miidhama sana immoo meeshaa siyaasaa itti gootanii meeshaa qabsoo itti gootanii karaa irra buuftanii dhaloota itti kaaftan bakka har'a jiru kana akka har'a dhaloonni itti lubbuu ofii dabarsuudhaaf itti of qopheesse kana geessanii arguu keessaniif bakka gammaddan amma illee deebi'ee isiniin jira jechuudha. Inni gara biraa akkuman jalqaba irratti kaasee yaada waan kun natti dhalchen bakka kaa'uu dhabee kanan jedhe keessattan waa jechuu barbaada. Inni kun har'a magaala tokko keessa Finfinnee keessa waliin jiraatamullee adamfamaa tikfamaa mana fincaanii dhaqee bahuu fi galullee to'atamaa waliin jirtan hoogganoonni bara dheeraa qabsoo Oromoo hoogganaa jirtan hooggantanii asiin keessan. Isin kun immoo hangaftoonni qabsoo kanaa bakki har'a jirru kun bakka gahaadha. Gahaa ta'uu baatullee warra har'a taayitaa of harkaa qabu. Warra har'a biyya bulchaa jiru kana tumsuu qabnaa, utubuu qabnaa, jajjabeessuu qabnaa. Karaa fedhanitti fuudhanii nuunaa deemanii isaaniin deeggaruu qabnaa warri jettan hoogganoonni keenya ni jirtan jechuudha. Warruma har'a mana hidhaa balbala dura dhaabbattanii suura keessan argine keessaa isa kanatu rakkoo natti fide jechuudha. Dhugumaan warri har'a taayitaa harkaa qabu biyya bulchaa jiru kun kaayyoo isin kaleessa qabattanii manaa baatan sana harkaa qabaachuudhaa miti. Kaayyoo suni dhuguma ture. Oromoon dhuguma akkana ta'ee ture kaleessa kan kanaaf kana jalqabee jedhanii isiniif amanu. Maaliif kaayyoon isin kaleessa qabattanii baatan suni shakkoo taati. ትርክት ነው የሆነው። የውሸት ታሪክ ትርክት ነው እኮ እያሉት ያሉት ዛሬ ሀገሩን እየመሩ ያሉት። isa kana kan jechaa jiru dhaloota keessanii kan isinii kanarra biyya bulchaa jiru ilma keessanii kan akka taayee danda'afaati maqaa dha'uudhaaf duubatti nan deebisu kun. Isin gaafa sana inni kun shakkoodha jettaniiti miti qabsoo kan jalqabdan kan kutattanii bosonatti gammoojjitti galtanii umurii keessan guutuu achi keessatti fixattan. የውሸት ትርክት ነው jedhanii ዶክተር አብይ ፋን የውሸት ትርክት ስለሆነ ነው ዛሬ ጀዋር እስር ቤት ተወርውሮ ሀጫሉ ተገሎ ጀዋር እስር ቤት ተወርውሮ ዛሬ ሀጫሉ ሞቷል። እኔም እዚህ እስር ቤት ውስጥ ሞቼ መነዳ ከነ keessatti du'ee reefi qoboo wayyaa
jedhee kan ofirratti murteesse warra shakkoo sobaatiin deemu jedhanii saba kanaan ajjeefaman sababa kanaan hidhamanii jechuudha. Warra har'a isin gaafattan kun. Yoo isin isa kana shakkoo kana otoo beektan qabsoo kana nu jalqabsiiftaniirtu dhala kana jalqabsiiftaniirtu abbootii keessaniirtu shakkoo abbootii keessanirraa dhaaltaniirtu yoo ta'e isa kana otoo ifa gootanii Jawaariin gaafachuu dura. Hookaa ammoo warri kun warra tumsamu miti. Warri kun warra jalatti teessoo qaban miti. Jawaariyyuu teessoo jalatti odoo qabu isa qilee buusan. Jawaar teessoo jalatti qabnaa jedha Abiyyi jalatti. Abiyyi garuu Jawaariin qilee buuseti warra gara biraa teessoo jalatti qabu miti. Teessoo ufiitira dabarsee mataarra uf kaa'e. Warri sun har'a akka barbaadanitti Finfinnee keessa akka barbaadanitti biyyattii sana keessa waan barbaadan hojjetu. Abbootii kiyya kabajaa wajjiniin ulfina guddaa wajjiniin Abiyyi kan amma isinitti ilaalaa jirtan inaaffaa kan namni Abiyyi irraa qabudha. Odoo bara Abiyyi irraa inaaffaa namni qabaate, odoo bara OPDO irraa namni inaaffaa qabaate, odoo bara ODP irraa namni inaaffaa qabaate, gaafa jalqabaa sanayyuu qabsoo qarqara keessatti namni dabarsetti hin kennu ture. Yoo xinnaate bakkee kana isaantu qabuu danda'a. Waraanatu jira, diinagdeetu jira, akkatti immoo mootummaatu jira. Diiganii mootummaa bira ijaaruu irra isaan kana yakkuma fedhellee hojjetan warroota jarra kana qabatanii gaaffii Oromoo hin deebisna jedhanii isaanuma kana qabatanii itti fufuu wayyaa. Isaan kana jalatti teessuma qabnee Jawaar bara borcuma jalatti qabnee malee bara odoo hinaaffan jiraate hayyoota kiyya manguddoo kiyya warra jajjaboo kiyya gaafa san bar isaan achirraa darbanii warri waggaa meeqa gammoojjii keessatti waxalamaa ba'e kun nyaatamaa ba'e kun bakkee kana qabachuudha fi sa'aatii muraasatu hafee ture. Sa'aatii muraasatu hafee ture. Duuba warra kana jalatti warra kana itti inaafanii warra kana akkan tarkaanfanne goosisuudhaaf yoo jennee ragaa baanu kana dogoggora lama keessa seenne. Tokko waan kaleessa manaa baane seenaa kaleessa manaa baane inni gara biraa cubbuu dhala Oromoo irratti hojjetaa jirra jechuudha. Ragaa sobaa ragaa baanetti ragaa sobaatiin cubbuu Oromoo irratti hojjetaa jirra jechuudha. Keessumaa'uu cubbuu daangaa hin qabne dhala Oromoo irratti hojjetamu kan. Cubbuu daangaa hin qabne salphina daangaa hin qabne Oromoo irratti hojjetamu kanaaf ragaa bahaa jirra jechuudha. Hayyoota koo abboota koo bakka kana uf laaltanii tokko kana. Inni gara biraa 2018 biyyatti kan galan. Biyyatti galamee rakkoon kun hundi kan dhalate. Rakkoon kun hundi kan dhalatee har'a hoogganoota keenya, hoogganoota Oromoo qaroo ija Oromoo isa kan biraa ajjeesanii isa kan mana hidhaatti dararaa jiran kana bara 2018 irraa kaasee wajjiniin turtanii sababni kana kan ta'e immoo hoogganoonni kun deeggarsa qabaachuu jaarmaan isaanii deeggarsa qabaachuu isa kanatu rakkoo ta'e. Jaarmaa kanas haa ta'u hoogganoota mana hidhaatti
isa kaan ajjeesanii irra mana hidhaatti reenfa isaa eeggataa jirru kana reenfa isaanii eeggataa jirru kana sababni isaantu deeggarsa uummata irraa qabaadha. Isaantu humna qabaadha. Oromoon isaan filataadha, isaan fudhataadha. Qaama har'a ajjeefamaa jiru kanatu qaama har'a adamfamaa jiru kanatu waraanni isaa helikooftara reebamaa jiru kanatu kaayyoo keessan isinirraa dhaale. Kaayyoo warra bilisiginnaa odoon taane isaantu karaa keessanirra bu'e. Isaantu daandii keessanirra bu'e. Isaantu isinirraa fuudhe. Yoo xinnaate jara kana walitti fiddanii yookaan qaama sadaffaa taatanii yoo sana ta'uu dadhabdan lubbuu warra kanaa jireenya warra kanaa waraana gammoojjii jiru dabalatee beeka. Waraanni gammoojjii jiru kuni abbootii keenya kanarraa qawwee fuudhe, abbootii keenya kanarraa kilaashii fuudhe. Jaalgalaasaarraa kilaashii dhaale ijoolleen bosona jirtu kun har'a. Jaalalleen collaa kilaashii dhaalan ijoolleen har'a kilaa bosona jirtu kun. Kaayyoo keessan dhaalan. Kaayyoo isin ganama Oromoon bilisoomuu qaba, Oromiyaan walaboomuu qabdii jettan san. Isin har'a argitanii waa hunda argitanii duubatti deebitaniif garuu bu'uurri isinii bara. Gaafa kana ta'u Abiyyi irra gortanii yookaan warra PP irra gortanii yookaan mootummaa kanarra gortanii ragaa hin taane ba'u irra waa hunduma maaliif duukas hin jalqabne ijoolleen kun karaa kooti han hordofte. Karaa kootirra jirti laayinii kooti anatu ganaman itti bobbaase ganaman itti hime waan ani ganama itti hime sana gadhiisuu didan ijoolleen kun. Waan ani ganama itti dhama'e sana itti dadhabe sana gadhiisuu didanii suura koot argu barkilaashin yeroonanii hammadhee bosona ciisu suura koo argu ijoolleen kun. Isa kanatti cichanii isa kana otoon furre mootummaa Itoophiyaa ijaaruu hin dandeenyu jechuu akkamitti dadhabdan abbootii kiyya. Abbootii kiyya barsiisoo kiyya amma isin na barsiistanillee barachuu dadhabu isin na barsiisuuf isin na jabeessuuf wareegamtaniirtu. Gammoojjii fi bosona Oromiyaa keessatti bosonaa fi gammoojjii gaanfa Afrikaa keessatti makaraa argitaniirtu. Yoo xinnaate yoo dogoggortanillee dhuguma akka har'a jedhamu kana shakko jedhamtu kanallee anatu dogoggorsiise dogoggora kana akkamitti harkaa buusne hammanna akkamitti jechuu dadhabdan. Hamma waraanni bilisummaa Oromoo helikooftara reebamutti eegame. Jarri kun rakkoo keenya furu nutti fakkaatee nu illee hamma tokko harka duubatti qabannee turre waraana kanarraa ilmaan Oromootirra. Dhiifama gaafanna. Dhiifaman gaafadha ammallee. Kanaan turallee gaafadhe dhiifaman gaafadha hamman qalbii koo duubatti qabadhe tokkollee. Haguma fedhellee ragaa qabu sababa qabu. Sababni sun immoo ifa ta'e. Simannaa adda bilisummaa Oromootirraa kaase ilmaan Oromoo akka Finfinnee seenne taata. Gaafa sana duddi koo naqite. Ilmaan naftanyaa Finfinnee qubatte ilmaan Oromoo Finfinneetti akka adda bilisummaa Oromoo hin qubanne ijoollee 28 itti waree. Alaabaan adda bilisummaa kun alaabaan isaa alaabaan Minilik dhala Oromoo jalatti fixe biyyatti odoo uffisaa jiru gaafa Biraanuu Naggaa galu lafa samii uffisaa otoo jiru addi bilisummaa Oromoo gaafa galu alaabaan kun Finfinnee lafa Oromoon irratti wareegamee jaarraa tokko walakkaa fixe. Har'a immoo dhaloota keenya 700 hamma 1700 hamma 5,000 hamma 7,000 8,000 itti lakkaa'amu kan itti fidne lafa Oromoo
irratti dhumte ijoolleen Oromoodha. Sababa kanatu ijoollee kana alatti hambise gammoojjitti hambise. Sababni kun hunduma keessaniifuu ifa abbootii kiyya. Dogoggorri bakkee kana jira jechuu dhabneeti har'a Oromoo waliin abboobamu waliif hin abboomamu. Abiyyiif abboomamuu qabna dhala keenya nu jalatti nyaatu. Abiyyiif abboomamuu qabna. Jaarmiyaa Oromoon jaalatu, qabsaa Oromoon jaalatu deeggaru gaafa Oromoon hiriira bahee fudhatu jarri kun anaan bakkee na dhabsiisuu fi ani haati koo nugusa taati naan jettee jirti. Ani bakka nugusummaa sana yoo nan dhabe. Bakka nugusummaa sana yoo nan dhabe. Isa dhabuu manna Itoophiyaanis Oromoonis baduu wayya. Oromoon keessumaa Oromoon lafarraa haxaamuu qaba. Maaliif rakkoon bakkee kanaa Oromoodha jedhee kan murteeffate. Isa kana akkam goonee haa tirsinu, akkam goonee keenya haa godhannu. Ganamaanuu akkanatti mul'ate. Gaafa ganama akkasitti mul'atu sana lakkii maa jechuu dadhabdan kun gorsaadha, inni kun gorsaadha, inni kun hayyuudha, inni kun marii adda addaa kan Itoophiyaa tokkoomsu sagantaa adda addaa qabatee kana oofaa jira. Inni kun miidiyaa qabatee oofaa jira. Yoo xinnaate bari warri har'a si hammatee, si huruursee, si wajjin jiraatee eboo fi wantaa farda si badhaasaa jiru kuni Oromoo ijaan arguun barbaadu. Gaafa addi bilisummaa Oromoo galu barii ijoollee ilmaan Oromoo 28 magaala kana keessatti ajjeefame. Sababa tokko yakka tokko maleedha. Waluma faana yoo xinnaate kan odoo gorsitanii ijoollee kanarra qawwee qabattee alatti ajjeefamaa jirtu tuni silaa hamma tokko. Sana gochuu maaliif hin yaalle? Sana gochuu maaliif hin yaalle? Haga ammaa Oromoon yakkamee Oromoon Oromootti yakkama bara. Kareessas Oromoo gidduutti rakkoo kan uumaa ture. Waaqatu beeka. Lafa kanatu argaa, waaqa kanatu argaa. Seenan immoo gaaf tokko hin baasa. Kanarra immoo gara mootummaa gorree Oromoo irratti firdii hamma kanaa kana irratti caafnu kuni tarii kanaafuu sababa ta'innaa laatanuuti. Silaa dhala nu jalatti ajjeesaa jiru mee Abiyyiif maal haa goonu? Akkamitti tumsuu dandeenya? Akkamitti isa jala deemuu dandeenya? Rabbii jedhaati. Silaa isintu waan nu agarsiise bara. Isintu Oromoon akkanaa, Oromoon kanaa. Oromoon kana ta'ee kana dhabee. Kana ta'ee waan kana dhabee fi kan ammoo godhee kan ofii reeffachuu qaba. Jettanii Oromootti agarsiiftanii dhaloota kanatu bar yuunivarsiitii. Ishiin kun yuunivarsiitii keessatti dabtaraa fi matsaafa kutaa keessatti gattee bara bosonatti nam'ite. Ishii kaan immoo alagaatu ari'ee hin barattu. Jarri kun bari warra bosona jiran lolan kuni warra barumsa qaban warra biyyattii sanaaf miti Afrikaadhaaf furmaata fidan. Isaan immoo karaa keessanirra ba'an egaa. Karaa keessan argani. Yaa karaa santu dhugaadhaa jedhanii. Yoo xinnaate karaa kanarraan waan an deemeef tarii shakkoo ta'us karaa kanarraan waan an deemeef dogoggorsiisee raalleen waan tokko beektanii. Warra shakkoo nuun jedhu jala deemna taanaan nutillee shakkoodha. Shakkoo sanaan immoo dhaloota dogoggorsiifneerra garuu kana furmaata itti haa goonu jechuun akkamittiin dadhabameen tokko gaaffii tokko kana nuu qaba. Inni gara biraaf isinillee dabalatee kan keessan amman isiniin jedhu. Manguddoo Oromoo, hayyuu Oromoo, abbaa gadaa Oromoo har'a abbaa gadaa jennee uffata abbaa gadaa uffannee akka mul'annu kana kan nu taasise bara fincilli ilmaan Oromoo qeerroof qarree biyyattii sana keessatti finiin irraa ka'eet Oromoon abbaa gadaa isaa kaleessaa barbaadutti seenaa isaa kaleessaa barbaadutti abbootiin gadaallee waliin sobnu iddoo muraasa keessa ture sirni gadaa kun
Sirna gadaatu miti. Foolleen gaafa dhufu bara naanna'ee dhufu foollee sana dhiichisa ture Oromoon. Bakka hin gatamnetti sanuu. Tuulama kana keessatti keessumaa foolleen kan dhiichifamu. Booranni sirna gadaa numa gaggeessa. Irreechallee dhoksaadhaan mana qeeqeetti gosa gosaan irreeffataa turre. Amma akkanatti hin bal'anne. Kana kan bal'isee fide fedhinnaa mootummaa wayyaanee otoo hin taane, fedhummaa OPDO otoo hin taane, gaafa jalqabaatti bilisummaa Oromoo bara 1991 waggaa takka wayi biyya sana keessa ture keessatti Oromoon kana deeffachuu qaba, kana deeffachuu qaba jedhee duula godheen afaanii fi waa'ee aadaa isaa kan. Keessumattuu nan yaadadhaa. Bara 1998 horaa al-sadee yeroo jalqabaatiif bara 1998 naqeen. Namoota qubaan lakkaa'amu taanee buunee dachaane horaa al-sadeetirra irreessa. Waaqaaf lafattan hima dhugaa dubbachuudha. Sana booda Oromoon itti wareegame, itti cabee har'a Oromoon qeeqeetti, gola golatti, aanaa aanatti, gosa gosatti abbootii gadaa horatee jechuudha. Amantiin isaa amantii waaqeffannaa sana keessa deebi'e jechuudha. Isa kana fedhinnaa OPDOtiin sanumaa OPDOon odoo cafaqxu, lafa irreessatti odoo cafaqxu, lafa waaqeffattutti laala 2016 magaalaa ani keessatti baradhe keessatti mana ijoolleen waaqeffannaatti waaqeffattu irratti gubde OPDOon. Mana waaqeffannaa Oromoon ijoolleen ofii ishiitiif waan qabdu walitti funaantee ijaarrattee galma itti ijaarru keessa irratti gubde. Bakka hundatti galma irratti gubaa turte. Akkasuma warra gadaalee. Inni kun hundumtuu dhaloonni irratti wareegameet har'a abbootiin gadaa keenya gadaa isaanii lakkaawwatanii tartiiban walirraa fuudhuu jalqabanii jechuudha. Inni kun kan dhufe wareegama qeerroof qarree ilmaan Oromoo dhaloota amma itti cafaqamaa jiru kan. Dhaloota guyyaa har'aa mana hidhaa jiru kan. Dhaloota har'aa mana hidhaa keessatti du'a ofitti murteesse kan. Dhaloota har'aa Hacaaluu Dirree irratti ajjeesan kan. Isa kanaan dhufe. Abbootii gadaa kana fudhattanis fudhachuu baattanis har'a kaawoo abbaa gadaa ofirratti uffattanii jirtan kana kan isinitti dhuffise dhaloota kana. Dhalootuma har'a nyaatamaa jiru kan. Bara wayyaanee itti nyaatame 5,000 itti dhabne. Warri sirnaan lakkaa'ee qorataa jiru hamma 8,000 dhaqaa jechaa jiran. Bara protestii kana kan itti dhume. Isan akkanatu kaawoo abbaa gadaa kana isinitti uffise. Bokkuu kallacha abbaa gadaa isin qabsiise. Kanan dagatina. Sirni immoo har'a isin sirna jettanii bakka waltajjii adda addaa irratti isaan agarsiisan kana warri isinii wareegame iddoo ofitti murteessaa otoo jiru waltajjii isaan irratti deddeemtanii fakkeessitan kun akka baataniif akka galtanillee isinillee to'atamaa jirtu beeka akka haga bara fincilaa sanallee miti. Isuma kanarruu isinirraa bulquuf jiran aadaa duubatti hafaa. Har'a waltajjiin Dr. Abiyyi kan guutame waan Oromoon deemuun hundumtuu waan duubatti hafaadha. Aadaa duubatti hafaadha. Daani'eel Kibrat waa'ee gadaatii miti, waa'ee afaan Oromootiin waaqeffachuudhaa miti. እዚህ እኮ በኦሮምኛ መጥቶ ነበረ። እዚህ ውጭ ሀገር እኮ ነው። ለዛው መጥቶ በኦሮምኛ ሲሰብክ ነበር። ኦሮሞ ተጨቁኗል፣ በአፌ በቋንቋዬ መጠቀም አለብኝ እያለ እዚህ መጥቶ አትላንታ ብዬ አሜሪካ ትየችው ወረ ከነቱ ሀራ አብይን ጎርሶታ አብያት አብይ አፋን ኬኘን
amantiin masaanutti fe'an amartii ortodoksii isaanutti fe'an sana iyyuu afaan oromootiin maaliif waaqeffatamaa warra jedhu jechuudha. Har'a firoottan Dooktor Abiyyitu ayyaana irreechaa xaa'oota amlikootu nuun isiniin jechaa jira jechuudha. Abbootii gadaa kiyya nuuf kolchaa gadaan isinirra ooltee haa bultu gadaa keessanitti milkaa namni baay'een hin bubuusa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo amma tokko gadaa isaatti milkaa'eera Oromoo faana dhaabbateera waltajjiirra dhaabbatee Oromoodhaaf falmeera. Bayyanaa Sanbatootti milkaa'eera gadaa isaatti jechuun danda'ama. Bakka kufee kaasuu irraa dabalee gadaa isaatti milkaa'eera. Har'a warri waan Oromoo warra gadaa kana nu gachisiise gadaa kana nu gachisiise qeerroon lafaa kaasee bokkuuf kallacha nu qabachiise kana warra kana nu gachisiise sun seenaa warra sanaa shakkootu namatti himame Oromootti shakkootti himame isin hin jirani isinitti himaa jirani warri har'a isin mootummaadha jennu kun jechuudha. Wayi lafuma kaanii ofirraa ganneeree ofirraa fuunee ganneeze sirna gadaa keenya. Sirna gadaa keenya akkanumatti ofirraa fuunee hin ganne. Kan nu gachisiise Minilik Haayila Sillaasee. Dabarmoo isaan nurratti hojjetan kan ammoo warri har'a biyya nu bulchan kun sheekkoodhaa nuun jedhaniiru. Oromoo gaafa kana gachisiisanii kubboodhaan bishaan itti waraabaniiti. Gabra Kiristoos, Walde Gabri'eel jedhanii maqaa itti baasan. Isa deebi'ii jennaani maqaa kennaan badhaasaa jedheen. Hin taane kiristinnaan badhaasaa irra deebi'aa kaasaa jedha. Ammas maal godhe bishaan fideetti naqe. Akkasittiin Oromoo waan isaa gadhiisan. Badhaasaa Walde Gabri'eel taasisan. Dhaabaa Walde Gabri'eel taasisan. Akka kanatti jaalateetii miti kan sana gadhiise Oromoon. Isa kaan immoo harka muraniiti. Kan didee qawwee qabatee hin ta'uu jedhammoo harka muranii, harma muranii, jiilchaniiti. Isa kana shakkoo nuun jedhu jarri keenyarra. Isa kana shakkoo nuun jedhu. Isa kanatu har'a Jawaar kana taa'ee dhaga'uu mannaa. Har'a Baqqalaan kana taa'ee dhaga'uu mannaa. Har'a kana taa'ee dhaga'uu mannaa jedhee Hamzaa Booranaa reeffi kiyyaas keessaa haa ba'u jedhee murteeffate jechuudha. Warra shakkoo kana haa dhiifnuti yoo dandeenye isaan irratti dhiibbaa goone warra kanaa gadhiisifnu. Gaaffii Oromoo akka deebisan taasisnu abbootii gadaa kiyya abbaa kiyya abbootii kiyya. Ulfoo abbaan gadaa ulfoodha. Abbootii gadaa ulfoo keenya. Isa kana dhiibbaa irratti goone seenaan kunis seenaa shakkooti miti. Nuyyuu har'a kunoo bokkuu Oromoo kaasne. Bokkuu Oromoo kana kan nu harkaa gate kana kunillee dhugaadhuma. Kanatu warra kana akkas godha. Kan jettan mana dhaati baasa. Mootummaan kun Oromoo irraa akka adabatu taasisa. Kookaan immoo waan Oromoo keessaa ba'anii isaanitti cituu. Oromoon har'a yoo cabe boruunuma ka'a. Haa badan Oromoon har'a hin cabaami. Boruunuma ka'a deebi'ee. Maaliif Haacaaluun keessatti Oromummaa furtuu alagaan hiikuu hin dandeenye itti furee jira. Alagaan kamiyyuu Abiyyi miti bara. Abiyyi dabballee TPLF miti. Abiyyi dabballee TPLF guddiste miti. TPLF yoo ari'eera Haacaaluun. TPLF yoo ari'eera Jawaar. Gaafa isaan ari'an immoo Oromoo keessatti furtuu abbaan fedhe irraa hin hiikne Oromoo sammuu Oromoo keessatti hidhaniiru. Har'a yoo cabe boruu hin ka'a. Boruu inuma ka'a. Abadan. Isaan wajjin itti fufaa yoo barbaaddan. Yommuu hin ta'u ta'an immoo har'a qaxxaamura seenaatirra jira Oromoon. Qaxxaamura seenaa.
warra seenaa Oromoon itti cabee shakkoo jedhee Oromoo cabsuudhaaf deemu faana deemu hookaan molatti shakkoo miti. Kana kan kuni waan baay'ee nu dhabsiise. Seenaan kun seenaa dhugaati. Karaa Oromootirra gurraan waan gara biraati. Hookaan immoo warra shakkoo nuun jedhu kanayyuu as deebisanii akka Oromootti deebi'an taasisuun illee waan gara biraati carraa tokko inni kun. Isa kanan jedha. Abbootii amantii. Amantiin namni amantii gaggeessu tokko waaqaa fi dhugaa gidduu nama jiru. Waaqni dhugaadha, dhugaan waaqa. Dhugaa waaqaa kana nama barsiisa. Dhugaa waaqaa kana nama fudhachiisa. Dhugaa waaqa dubbata. Dhara hin balfu, hin mormu. Lubbuu namaa seeraan ala akkaan balleessuun cubbuudha. Dhalli namaa lubbuun dhala namaa harka namaatti baduun cubbuudha. Warri amantii kana namatti himu. Warri amantii kana namatti himu. Har'a dhiiga ilmaan Oromootu dachee Oromiyaa irratti dhangala'aa jira. Lubbuu dhala Oromootu cubbuu Oromoo irra taa'aa jiru kan cubbuu Oromoo irratti roobaa jiru kan baachuu dadhabee kanaafan falmuuf manaa ba'e kanatu mana hidhaatti na darbe ba'ee Oromoo saba isaatti dhugaa kana dubbachuu hin danda'u waan sammuun koo keessa jiru itti himuu hin danda'u du'ee lafa kana biyyee ta'uu na wayya du'e as keessa ba'uu na wayyaa jedhee iddoo ofirratti murteessee jira. Abbootii amantii nama dhugaa isaatiif du'a ofirratti murteesse kana lubbuun isaa gidduu kanatti lubbuun isaanii gidduu kanatti yoo baate waaqa biratti illee itti gaafatamtu lafa irratti illee itti gaafatamtu yoo warri kun dhugaa hin qabaanne isaantu itti gaafatama. Dhugaa hin qaban jechuu kooti miti. Utuun har'a isaanii wajjin beela'ee isaan bakka jiraatanitti wajjiniinuu murtee kan ofirratti murteesse har'aan baay'ee gammadoo kooti dhugaa dubbachuudhaaf. Dhuguma dubbachuudhaaf. Abbootiin amantii yoo dhuguma amantii dhugaa gaggeessitan taate isinillee gidduu kanatti itti gaafatamuuf deemtu. Isinillee gidduu kanatti itti gaafatamuuf deemtu. Kanarraa har'a Jawaariin dhaqanii nyaata nyaadhu jedhanii kadhachuun akkuma jirutti ta'ee dhugaa isaa hubatanii Baqqalaa nyaata nyaadhu jedhanii dhaqanii dirquun warra gara biraa kana godhi jedhanii dirquun akkuma jirutti ta'ee warra nyaata kana salage warra dharaatii. Yoo dhugaa qabaatan dhugaa qabdu jedhaa fi kennaaf ijoolleen tun aduutu abbaa dharaati isaanu ofitti murteessanii. Kana ifa godhaatii deema seenaa keessanii. Isa kana ifa godhaatii deema. Kanaaf Oromoon har'a qaxxaamura irra jirti. Qaxxaamura warri abbootii amantii. Qaxxaamura waaqa biratti itti gaafatamtanii fi qaxxaamura dhugaa waaqaa ragaa baatan. Irra jirtan dhugaa waaqaa ragaa bahuudhaaf bakka itti gaafatamtantu jiru. Isin waaqaa fi dhugaa gidduu dhugaa waaqaa warra namatti himu dhugaa waaqaa warra lallabu waaqni dhugaadha dhugaa waaqa. Kanaaf isa kanatu as na baase. Kanumaan dhaamsachuudhaaf as bahe. Isa gara biraa yeroon itti biraatiin itti deebi'a. Ulfaadhaa galatooma.